milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi. haroo hara yaabataa willeetti qadaaddataa willeen katabaa qabdi harreen sun duraa duute hassoo mogoleen buute ja warri keenya dur daawwattootaaf hordoftoota keenya bakkeetti argamnu haroo hara yaabataa keessatti argamna seenaa gaafa ijoollummaa yaadanne duuba keenyatti kuma gartan loontu mul'ata fuuldura keenyatti daa'imman loon tiisantu mul'ata nuu sarraan tana saniif waan gaafa ijoollee jechaa turreenne bakki tun bakka seenaa gaafa bakar waareefaan gaafa calii calan qolaluu deeman qubatanii irraa waleeganii mari'atanii asirraa bobba'an hassoon ammoo basaasanii miliki asii dhufee akka nama bishaan asii waraabbatuutti harree qaba odeeffannoo isaanii milikiif geessaa ture inshallah egaan kana jennee salaamtaa sin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jecha sheekha keenya sheekh Tahaa Laangee yookaan sheekh Tahaa Amaanii wajjin bakka kanatti argamne inshallah ta'ala waan takka takka isaanii wajjin wal isin barsiisuuf qophiin rosoo jirru namni nu dawwalee nu baase amma haaree deebinee jira nu wajjin turtii godhaa isiniin jenna baarakallahu fiikum hundi keessanuu bakkuma jirtanii sheer godhaa wal biraan nu ga'aa turtii wajjin goonu keessatti inshallah sheeyxahaan eenyu eeysa dhalatan eeysa guddatan eeysa baratan ammaafoo maal barsiisaa akka jiran inshallah ta'ala isaanii fi isin wal barsiifna aalima jechuun gaa dachii tana gubbatti dachii tanaaf ifaadha dachiin isaaniin bareeddii jiruun namaa duuti namaa isaaniin tolti barattoota hedduutu isaanii wajjin deengadda akkuma nu daawwachaa turtan dirree xayyaaraa sheesumaan biraa dhufanii as qubatanii akkuma qabataniin guyyaa lama bulanii guyyaa sadaffaa qaraasisuu eegalan magaalaa Laangee keessatti amma majlisa ajaa'ibaa khaddur baratamaa ture fakkaata malee majlisa guyyaa lamaa fi sadiin fakkaatu kanaaf inshallah ta'ala guyyaa lamaan kanamee dura osoo cin dabarre gara maqaa isaaniitii fi akkasuma yookaan dhaloota isaaniitti osoo cin dabarre guyyaa lamaan kana kitaabota maalii fi maal akka bariisan gabaabinaan nu himanii eega salaamtaa isiniin ja'aniin booda kara seenaa isaanii taaniitti gasseenna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وردفتوتا في دقيفتوتا خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى جراتن بقى جراني قويا الرا قويا قرتي ذو القعدة دي دمي سديتا إدو تنجرة akkasuma gartee guyyaa bara kuma takkaaf 443 keessatti argamne jechuudha guyyaa isniinaa alhamdulillah gaafii iddoo guyyaa muraasaa tana maalitti jirtanii yaada jedhamu gaafatamee ture gaafii bareedaadha ustaaz Anas asina gaafatan guyyaa erga gartee ganda kana Laangee tana dhufnee qubannee hin turre idduma tana dhufne gartee guyyaa muraasaa guyyaa khamiisaa seenne jummaa oollee sabtii fi alada oollee guyyaa 4 xumurre jechuudha guyyaa 4 xumurre har'a guyyaa 5ffaa jirra tanaafi walumaa galatti guyyaan 5ffaan har'aa kun guyyaa isniinaa kana guyyaa lama erga barumsa keenya eegallee uluma sharciyyaa dura dursa uluma sharciyyaa irraa hadiisallee eegallee alhamdulillah hadiisa qara'u jirra hadiisa qaraa isaa jirra akkasuma gartee fiqiilleen eegalamee qaraamaa jira akkasuma tafsiirrilleen qaraamuu jira hanga guyyoota lamaan kanaa keessatti alhamdulillah uluma sharciyyaa sadeenuu eegallee jirra gama biraatiin uluma lugaatirraa ammaan tana sarfiin eegalamtee itti jirti sarfiin qaraamuu jirti akkasuma gartee fanniin usulaa qara'u jira fanniin mustalaas qara'utti jira fanni usulallee eegalle mustalaas eegalle akkasuma aqiidalleen eegalee jira aqiidaan bakka lamaan kallattii lamaan aqiidaan eegalamee qaraamuutti jira alhamdulillah akkasuma uluma shari'aatirraa hedduu rabbiin jee fuula duratti kan eegalamuu fi jedhu amma itti jirrullee ni jijjira akka naawillee eegaluudhaaf jamaan dhufanii ammaan tana gaafataa jirannuma jiranii akkasuma kitaaba siiraallee siiraa qaqqara'uudhaaf jamaan qophaa'anii tattaanii eeggataa jiranii amma dura garuu guyyaan lama har'aaf guyyuma lamaan tanatti eegalle nama gaara mul'ataa irraa dawwalee ture reefuun tana ijoollota hedduudha qaraa'isaa jiranii eeguma jiranii jabaan akkanaa qubate
naawitana sheenannaaf darasoota kiyya fudheetiin dhufaa ganda guddaa na qubsiiftu ni qabdaa naan jedhe achi galeetiin ifii karaa ijoollee barsiisanaan jedhe. Akkasidha. Akkasii ni dhufan jechuu barbaadeetu inshaallah. Bareeda inshaallah rabbi isaanillee haa laaffisu. Akkasitti bifa saniin ammaan tana gammaatti kitaabni eegalamee jiru muktasaraanni hadiisaa muktasaraanni gartee kutuba hadiisaa irraa uluma hadiisaa irraa eegallee tafsiira eegallee akkuma reef jenne sanitti fanni usulaa musxalaha sarfii aqiidaa kanniin eegallee jirra bifa kanaan inshaallah itti fufaa jirra. Maashaallah sheekota keenya gaa rabbi isinirraa jaalattu hoggaa isin laalan ilmi isinirra guddoodha. Wallaahi waan ajaa'ibaati dur namni umrii isaa guutuu qaraatii irra fixeetti yoo waggaa 10 fi akkasii jireenya isaa irraa qaraatii eegalee waggaa 40-50 hanga ga'u ni barata. Achi booda gattaa'ee barsiisa hanga inni baratu irra guddaa hanga barsiisurra. Isin ammoo yoo laalan dargaggeessa xiqqaadha. Umriidhaan illee namachi onna jee miti. Haa ta'u ilmi dila kana hedduu yoo isin tanaas ni barsiifnetan dhugaa namatti hin fakkaatu. Haa ta'u gaasilaahu gubbaan nama madaalani dubbiin qaama garfachuu bira hin jirtu sammuu gabbifachuudha kumenne san xiqqeenya irraa ka'e namni hanga irraatti waa barachuu jiru kana caalaallee barachuu danda'a. Kanaaf inshaallah namni shakku dhufee isin laalu sheeka keenya meegaa gara duraatti deebinee eegaa haasoo eegalleefu hawaasa keenyaa hojjala isin barsiisuun dirqama keenya. Sheek Xahaan eenyu eessa dhalatan eessa guddatan waan jiru irraa kaanee irra asbaanuu taarifa isin goone inshaallah nuhima. Hayyee taate inshaallahu ta'ala. Inshaallahu ta'ala taarifa gama taarifaatti hogguu deebinu ani duraan dursee seera ittiin maqaa himatanillee seera barnootaallee namni waggaa wal baratu tartiiba irraa himu qabaa bakka irraa gartee jalqabu qabaa. Laakinnahu amma tartiiba sanillee yoo kagadhiifnus taate akkuma ta'etti akkuma nuti isinii himnetti nurraa barattan jedheetinii yaada inshaallah. Walumaa galatti ani dhalataa Arsii Lixaati. Godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa ganda dabaara shaashee yookiin ganda coofira kaakkaa jedhanii achittiin dhaladhe ganda karaa ammaa gartee laga kosoolee jedhan san bira gama gaara gubbaatti gartee manni tokko jira. Mana lagaa keessatti dhaladheanii maqaan kiyya gartee gaafa jalqaba dhaladhu san Xaahaa Amaan jedhee abbaan kiyya naaf moggaase. Xaahaa Amaan jechuudhaan gaafas naa moggaasanii maqaa kiyya jechuudha. Bifa kanaan biyya san keessatti gaafa dhaladhee kana jedhu san boodaan ijoollummaadhaan horii tiisaa turree re'ees tiisaa turree xiqqeenyaan gartee bifa saniin gaafa ijoollummaa irraa xiqqoo akkana ol jennu qaraatiidhaaf gaafa gartee umriin kiyya 7 yookiin idduu tana ta'u qaraatiif na kennatanii abbaan kiyya bifa saniin qaraatii ganduma keessatti biyyuma keessatti sheeka kiyya kaniin quraana irratti qara'e Sheekh Abdul Wahaab jedhanii namni yeroo jalqabaan aliif irra qara'e aliif irraa kaasee hanga aliif fatateenii hanga aliif fathateenii warri gariin aliif nazbateenii jedhee qara'a. Akkasitti hanga aliif nazbateenii sanii yookiin aliif fathateenii saniitti sheeka kiyya Sheekh Abdul Wahaabiin irratti qara'ee rabbi umrii isaanii haa dheeressu hanga ammaa lubbuun ni jiranii. Isaan irraa hogguunii fi darsiin haalli mijaa'uu oolee isaan darsii addaan dhaabanii jedhan quraana qaraa'isuu addaan dhaabnaan akkasii sheeka tokko jira sheeka Haajii Shumburaa jedhanii. Sheeka Haajiin Shumburaa kun adeera naaf ta'anii gara Gosoomaatiin isaan kanarratti deebi'ee quraana kana qara'uu eegalee yeroo dheeraadhaaf gartee isaan irratti hedduu quraana kana qaqqara'aa ture. Isaan irratti illee quraanni kun hedduu natti jajjabaatee na dhibaa ture hanga wallayli idhaa yaqshaatti isaan irratti qubeedhaan afaqqadaa jedhanii akka amma naannawa keenyaatti qubeedhaan bareechisee akkasitti haga wallayli idhaa yaqshaatti isaan irratti qara'aa ture. Lakki wannumarraa walitti dubbisaa qubeedhaan walitti dubbisaa qaraanee jechuudha.
boodarraa isaan illee haalli tokko tokko rakkoon tokko tokko isaan mudannaan qaraayisuu addaan dhaabanii akaakayyuun kiyya tokko Sheek Muhammad Saafa'oo jedhanii darsii quraanaa qaraayisuu eegalanii turanii isaan yoo duraa asitti qaraanii karaa Harargee kanatti gartee quraana sadiisas asitti qaraanii galanii Sheek Muhammad Saafa'oo sun gaa qaraayisuu eegallaan isaan biratti dabree isaan biratti quraana kana hanga juza 2 hanga juza 3 isaan biratti jabaadhee ol qara'e amma isaan illeen yeroo muraasa nu qaqqaraayisanii haalli darsii itti fufuu kun xiqqoo isaaniif illee mijooyne addaan dhaabanii hanga ammaa umriidhaan ni jari sadeenuu sheekan kiyya sadeenuu umriin ni jiranii ka quraana rabbi umrii isaanii haa dheereysu afraffaa irratti quraana kana sheek afraffaa Sheek Muhammad Hussein jedhanii isaan warra Baaleeti ganda keenya san gaara kaakkaa jedhanii bakka gaara kaakkaa sanitti amma ganda abbaa raaduu jedhanii ganda abbaa raaduu sanitti abbaan raaduu kun nama guddaadha jaarsa isaatu kophaatti sheeka kana qubsiifate Sheek Haajiin bifa saniin gartee gaa darsii addaan dhaabnaan sheeka abbaa raaduu jedhanii jaarsi tokko nama guddaadhaanii jiranii sheeka tokko kophaatti qubsiifatan Sheek Muhammad Hussein jedhanii warra Baaleetii qubsiifatanii kophaatti isaan kanarratti quraana qara'ee ol dhaqee gartee juza 3 irraa isaan irratti eegalee quraana kana osoo isaan irra qara'uu quraanni isaan biratti naa laafee alhamdulillah amata takkatti yeroo gabaabduu keessatti niin xumuree quraana isaan irra quraana khattamee sheyni sun ammaan tana akkasitti isaan irra waggaa quraana khattame 40 niin eegala je'een 40 eegalini quraana irra deebiinaan je'an quraana irra deebii eegalee isaan irratti irra deebii gaxxumuree du'aayis godhadhee gaafa du'aayii godhadhu san akkasitti abbaan kiyyallee uffatas uffisanii badhaasa tokko tokko sheekaallee kannanii fi bifa saniin lakka quraana lafzuma qaraane lafzuma nu qaraayisan gaafasi akkasitti sheyni keenya bifa saniin isaan irra buusee isaan ammaan tana akharamanii jiranii Sheek Muhammad Hussein sunni du'anii rabbi rahmataa godhuu fi sheekan kiyya ka quraana irra qara'e nama 4 jarri 4 kunniin keessa nama 5ti tokko ni jira ammallee jarri 4 ni jiranii tokko Sheek Abdul Fattah illeen baatii muraasa yookiin yeroo muraasa isaan bira dhaqee isaan irrattis quraana kana qaqqara'ee ture waa 40 kanas buluugaas isaan irratti Sheek Abdul Fattah kana irratti niin eegale akkasitti naannoo magandaati coofiruma jedhaniini ganduma gartee dabaara shaashee jedhan kana keessatti gandaan ganda olii jedhanii ganda gadii jedhanii akkasi wallaba malee ganduma tokko keessatti bakki amma Sheek Abdul Fattah itti qaraayisan immoo goonnosa jedhaniini naannoon sun goonnosa sanitti akkasitti isaan irratti baatii muraasa Sheek Abdul Fattah san bira turee rabbi umrii isaanii haa dheeressu ammallee isaanis ni jiranii hanga irraa quraana qaraayisanii jamaa hedduudha qabanii akkasitti gaa duuba darasummaa deemuudhaaf gaafadhee ture na deemsisaaniin qaraa jedhe hedduu na deemsisuu kanatti illee na hayyamuu didanii akkasitti achi na fuudhanii ganda Bahimaa Qeerrensaa jedhanii ganda tokko na geessee abbaan kiyya Bahimaan Qeerrensaa kun aalima tokko jira Sheek Abdul Majiid jedhanii ammas hasaasa magaalatti galanii magaalatti qaraayisanii Sheek Abdul Majiid kuni isaan biratti akkaan qara'uuf akka gartee gaa isaan biratti wanna jedhuu fi achi nageessan fira tokko bira gaafa fira bira nageessan kana waan ajaa'ibaa tokko dalagan guyyaa kana abbaan kiyya anilleen ijoolleedha gadiin na bahanii hogguu warran na kannanii nageegessanii na biraa deemani yoo warri ganda qaariyaa kun akka carraasi ari'e naan jedhan masjida galii naan jedhan masjida galii yoo warri qaariyaasi ari'e naan jedhan fira keenya gandi amma bira na kaayan tun isiin amma hoggaan gaddeebi abbaan kee maal si dhaamee naan jettee na gaafatte ani ijoolleedha gaa waa dhoysuun beeku yoo isiin si ariite masjida galii naan je'een ifirrumaa dhugaa sanitti hime gaa ijoolleedha waa kijiba kanallee nan barsiifne an gaafasi haqa waan namni na gaafate ifirraa himuma saniin beekaa san na gaafannaan itti hime silaa waan akkanaanuma dhoysanillee akkasitti itti himnaan gaafa kaan jaarsaa wallolte isiin osoo hin turre jaarsaa wallollaan anaanis ifirraa gaa abbaan kee duruu yoo isiin si ariite masjida gal isiin je'e
deemna irraa kara masjidaatti masjida galinaan jetteen ariiti. Akkasitti firraa biraaniin deeme masjidatti illeen galle hoggasan obboleettii xiyya takka Faaxumaa jedhanii amma heerumtee ilmaan gara ilmaan 5 qabdi. Isiin sun barumsa baratti gaafasii magaalaa Asaasaatti baratti. Isii bira dhaqee quraana qaraachitti jee firraa gandatti oliin galu jee badee firraa hadiis achi qara'u qaba jee Asaasa gadi bu'e. Magaalaa Asaasaa keessatti gaafasii Haaji Yusuf Ciroo qaraayisanii Sheekh Umar Anshaaggoo immoo gaafasii Kabiira ni muxaalchisanii akkasiin magaalaalleen hin tolle waa ispaaltii fi wanni garaagaraa kunis hin jirtu magaalummaanuu gartee gaa akkasitti wannan jenne gaafasi haajiin rabbi umrii isaanii haa dheeressu ammas kan gartee bara kana keessatti lubbuun isaanii ni jirti rabbi umrii isaanii haa dheeressu baay'ee dhukkubsatanii fayyanii akkasitti isaan Asaasa qaraayisanii isaan bira dhaqee isaan biratti usuulumaa fi waa buluuga kana isaan gaafas usula kana qaraayisuu isaaniillee hin beekne buluuga kana qaraayisanii ciisanii siree guddoo takkarra ciisanii akkasii jamaan hedduudha kabiirran gurguddaa kana qaraa awwaa keessaa mul'adhu akkasumatti xarafumaan taa'ee waa xiqqoo dhadhageeffadhee buluuga kana Sheekh Umar Anshaaggoo irratti faa hogga isaan qaraayisan akkasii Sheekh Umar Anshaaggoo irratti ni dhadhageeffanne achii gaa hanga muraasatti achinna dhufanii abbaan kiyyees jabaadhu naan jedhanii deemanii gaafa kaan asiillee qaraatiin natti toluu diddee ifirraa gara gandaatti ol deebi'e na deebisaniiti. Gaafa ol deebi'u kana amma abbaan kiyya xiqqoo bubbulanii hajjiidhaan deemaa naan jedhanii ati gandaan deemini an hajjii dhaqee galaati hogga hajjii dhaqeniin deebi'a horiillee gandallee maatiillee hunda sitti dhiifadhee jira an hajjiidhaan dhaqaa na duraa bakka takkan deemini gara takkalleen gorini asuma taa'i biyya eegi ganda eegi naan jedhan ani duraanuu gartee darasummaa deemuu kan abbaan kiyya na dhoorgaa yoo inni hajjiifnarraa deeme tana keessa boqonnaa argadhe jalaa niin bade je'ee qophaa'ee jira akkasitti gaatana idduu abbaan kiyyoonna jennaan jalaa niin bade isaan hajjiidhaaf deemnaan jalaa badee niin kute'anii gara gartee nageelle jedhanii magaalaa xiqqoo takkatu shaashee jedhanii magaalaa shaashee tana achi nageelleen takka jirti. Nageellee kan amma Sheekh Ahmadii Haji Huseentu itti qaraayisaa jiranii umrii isaanii rabbi isaan haa dheeressu. Nageellee tana dhaqee halkan sadii achi bulee halkan sadeen bulu kana keessatti namni darasaallee ni jirti qaraatiin immoo hin jirtu qaraatii adii isaatiif achi dhaqee qaraatiin immoo hin jirtu achii darasoonni kunan soolallee waan uffadhu hin qabu ifirraa gandaggalinaan jette laa qaariyaan hedduun jira qaariyaan argadhe kana hedduu itti gaariidha wanna jedhuu dadhabanii qaariyaa kanallee hedduu itti gammaduu dadhabee jamaan kun biraa deeminaan jedhe barri kun amma ani ijoollummaa kiyyaafuu bara sani yaadadhu barri kun ijoolleedhaan baruma sanuu gartee yaadadhu akka tilmaamatti garuu wagguu yaadu bara 1990 akkana 96 torba idduu kana natti fakkaata barri kuni barri amma nageelle dhaqu kun nageelle qaraatumaaf deeme malee waa qaraatiilleen hin jirtu ana diisuma qaraa jee bade biyya dursa sheekh gaafa wanne eegaltanii beektanii gaafa quraan itti eegaltan bara quraan itti eegalu yaadadhu bara 1990 fi wayi keessa 93 ta'e 4 ta'e 5 ta'e idduu tana gaafuma kitaaba baata yaadatan angaafa kitaaba ba'u sanuu tilmaamaan himuu jira malee gaafasuu hin lakkooynu bara barnoota kan adda murteetti jalqabde moo lakki barumsa ammayyaa kaniin barataa ture bara sanitti miti ijoollummaa kiyyarraa gaafa quraana qara'usan gandumatti gaafa quraana qara'usani barumsa kutaa takka kutaa lama achitti baradhee ture kutaa takkaaf lama qofa baradhe gaafas ufuun beeku gaafa gartee barumsa san onna joosan barumsa kutaa takkaaf lama qofa baradhe achi bahe kutaa 7 baratuun kiyya eega darasummaa keessa ture sunana qara'ee sunana waliin gaadhee jedhe magaalaa Cirootti halkan barumsa halkanii qarshii kafallee barataa ture hanga 7 gaafasi malee gaafa ijoollummaati miti sanirra isinii dhufuuf deema yoo sagantaan nu gahe akkasitti gaa barri kun amma tilmaamaan barri an amma nageelletti dhaqee nin qaraa jiru kana Sheekh Ahmad illee gaafas hin qubanne achi hin jiru
magaalaan qullaa jirti. Majlisa quraanaa faa yoo taate malee kaadii isaan jiru. Nin deema jedhee murteeffadhe bakka achirra nageellerra. Milkooyte milkaa'uyi milkooyte milkaa'uyi.